ما يركب راكب داتي No, rakkoo Ati qabu. dirree waraanaa jirta moo geemii taphataa? Canfaraan turre? Si dhaggeeffadhu hin loliniti. Dhaggeeffadhu. Loluu Kai. Mee usaa isinunti keessan Maakus nama waan qabna akkuma keessani. dhaggeeffadhu sitti hima. Makiin Oi eenyu dhaggeeffadhu waan tokkosti maal oltu dubartii. maal ooltu? Hin callisu wallahi ammallee fixadhee sukkaariin kee foofna baate. Guyyaa meeqa erga wannoon sitti dhufe? Kabaasitti nama dhufu. Biyyee nyaadhu. Jechuun amala dubartiin tokko tokko ofirraa qabanii dhaaranii bar. Ana akka taadhiis. Dhaggeeffadhu akkatti taphatu jiru akkamii? Raachuu qoy raachuu. Maasil waan hunoo. Qoy raachuu. Inni yina. Maafi mee usaa seenaa himaafi. Taraan attaasaa lamaan natti dhiyyina. Abbaayii dubbisa malee faafimmi. Wal kabajuun gaariidha. Maal anjii waan kilaashii qabattee tiniin gaara jirtu seetaa intala sanyii wal dhufeenyaa bararoo barbaadde? Lakkii faaraaraatiin Maal taatee taate? Noonu sanii miti ani siifin galchuu deema maantu si lolchise duwwaati. ani barii lamaan natti dhiyyinaadhaan jedhe. Inni si adabuu deemaa miti. Akka inni si adabneefin an akka inni si adabneefin dubbachuu deemaati maa iyyitaree if kabajaa maaltu fide ammas biratti. Dirqama si adabaa jedhe asli ani abbaan adaba si adabe ana so himmi ati ana adabe. Ani baquuta ani mees ani bara akka inni si adabne itti himuufin deemaa miti maaltu si lolchisaati. Yoon qabdu bar nama dhaggeeffachuu qabda. Anfii fi adabuu barbaada. Asli dhiisi anaan adabaa. Adabbii gurguddaa adabuun beeku. Karaa lamaffaarratti adabdaa. Karaa lamaffaarratti dhaggeeffatu karaa lamaffaarratti. Obsi mee asli eeguutu akka haa dubbadhu. Asli maan hubata baxxasa obsi eeguutu akka. Ani amma sin adaba. Karaa lamaffaarratti isin lameen keessa abbaa feetan adabuu mirga qabdan. Dirqamaatiin adabu dirqama inni na adabutti akkasitti miti taphataa jiru. Amma anaatu si adaba. Akkanatti waliin taphachuudha malee lolli hin barbaatu as biratti. Wal kabajanii wajji taphachuudha malee maal loltu? Maali asli naa dubbachuu kan qabu. Fiifi. Anaati dubbatu jira miti isatti. Fiifi. Anaatu adabaa maali isa ciqaqqii? Anaatu si maal rakkoo biraa qabdaati? No rakkoo qabu. Ati dirree waraanaa jirta moo geemii taphataa? Maali? Maaki koy. Ani asliidha wanni ani jedheen. No usme no sani ati maaltu si anaatu si adaban si jaati maaltu si dhaggeeffadhu. waan qawwee qabattee ifa keessee bar. Abbo waa'ee qawwee. Hundi namarra boo barbaada qoy tiktaak kanarratti. Ani asliin na adabuun qabu jedhe balleessaa qaba. Aanu gurranyaan jaaladhu. Stop. Haitu maal taateeti maaltu si Ani waan eeyyisiisa? namatti jala callisuun ani asliin adabu sistu na adab raata fixadhe. Na adabu waan Dhaggeeffadhu namni si jalaa callisu du'aatilleen eenyu si jalaa callisaatilleen. maakiin baay'isanii na adabu qixaatii kan kee. Ani waan qabsiin qabu. Maaltu qarraatti si godha duuba? Inni dubbadha laa mirga kiyya. Maaltu qarraatti si godha anaatu si adaban si jee maaltu si eeyyisiisa? Sin gashuu isa na dubbate ofirraa deebisa leeshna irraa deebista. Ati maaltu si eeyyisiisa? Ofirraa deebisan. Sirraan deebisa siin hin jenne amma. Ani asli Dhaggeeffadhu sirraan deebisa siin hin jenne. Akkana godha. Anaatu si Akkana adaban godha. jechaa jira. Salaamu alaikum. Maki. Maki. Sanii miti anaatu si adaban Maki. jee ati maaltu si barbaachise maal qarraq si gochise. Maki. Raache. Nuti kaama isin moone kana isin ifneerraa ibta banna gidee isin mooyanne ani faafi adabuu barbaada, okay?